بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيهاجا وقدني نيما هندما فونا شكرك يا رحماني كيسموني كينياس بغنو فلفتني كيسموني كينياس بغنو فلفتني واغا بدد فينا راغي بلتني سينا رسولاتي يون أفبتني سينا رسولاتي يون أفبتني سينا نمياوا أكدم كنيسا دوان ساتي دوان ما كولرا في جيسا كرسول كينيا فا أكدم دام قلبي تكبنيسا قمتشو سمركانسا كجلو تردفنا مورالي كجبسيس فينيسا كجلو تردفنا مورالي كجبسيس فينيسا سينا إسلاما برباچسا دبرچون ilmaan keenya ittiin guddifachuu barnoota islaamaa fi seenaa qorachuun beekumsa barra qaroomaas horachuun sammuudhaaf tasgabbii ibaadaas ittiin gochuun jireenya hawaasaa irraa doofummaa qolachuu Damsa hajootaaf qabu keessaa ilmaan keessa siiraadhaan qalbii jiisa bakka daabirraan isinii kaasaa dura dursoo rabbii kiyyaan faarsa kan seenaa rasuula har'aan ga'ee diinni tureessuuf ajeetti babaasa haa baasuu maa rabbaasaa innuu hin baduu hin xuraa'u maaliif hidhamaasa alhamdulillah yaa rabbii kan nuuf kennitee jaalaleessa alhamdulillah yaa rabbii kan nuuf kennitee jaalaleessa dhaloota isaarraa yeroo darbe waliin laallee turre amma sachumarraan kaasuuf karaa biyya turre osoo seenaa qorannuu ajaa'iba garre warra rasuula maqaa tureessu saaxiloof xiqqootti gorre ol hubachiifnaa waa yahudaan hojjettuu durgurraan dhageenyaa amma ijaanu garre warra beetannaa sirra isaa yoon tuun garallee qalamni kiyya kun qoratee odeessa malee sahaabota rasuulaa takka ijaanuun garre seenaan qoratamee ifa baadirree abboota keenyaa fi akaakayyoota keenya seera rasuulaa nu barsiisanii takka hin garre mammaaksaa fi sheekkoo malee waa irraan barre nummaa hunduma barannee dhaloota laalchifnaa duuf abdoomaatti hin garre Siiraan maaliif bu'aa qabaa namni keenya hin barre dhugaadha faayidaan isaa osoo hin barin jaarre mi'aa dammaan beektuu baachuu malee harreen warri baratillee bu'aa irraan garre of wallaalee orma jala deemaa eessaa of argaree yahudaa fi nasaaraa fakkeenya godhatee sunnarraa goree bu'aa siiraa yookaan seenaa rasuulaa dhaga'imee hin tahanii darre warri hadda demokraatii jedhee lafa dhiitee dibbeetumu jaarraa 15 dura eessa akka tureef haa gamaggamu mirga dhala namaa dhiitee akka fardaatti nama lugaamu shamarran dubaraa yoo dhalattee osoo lubbuun jirtuu boolla kaa'amu bakka ati turteessiif namaatitti hin dhagayamu qaroominni giriik dimokiraasiin hundeessan jedhanii faarfamu seenaa dagattamanii wallaaltee nabi Muhammad dure hiyyeessi miidhamee akka loonii qalamu namummaa isaatiin xiqqaatee sabaaf bifaan tuffatamu namaa gaditti ilaalamaa namni hiyyoome kamu qotatus horatus taraa inni qabu nama keessatti tuffatamu sababa balqixxummaan hin jirreef kan miqisaa darbamu kana keessaa baasee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam la fadla li arabin ala al-ajamiyyi wala li ajamin ala al-arabiyyi kana kazzeme enyu warra Awurooppaatiin wana biyyi bu'uura dimokiraasiitii kun akkasumallee wal fixaa biyyi fi biyyi kana beekuuf seenaa baruusi barbaachisa qarooma musliimotaa jechuun maaliif si qaanfachiisa seenaa yoo dubbatame innu si liqimsiisa dhugaa yoo dubbatame innu si liqimsiisa awwaaltee hafuu seenaa muufaayitti nu garsiisa kitaabni waggaa 1000 dura barraa'ee sanduuqatiisa akka hin mormineef banaatti garsiisa islaamummaan dimokiraasii hedduusaa ifatti itti garsiisa jarris wallaaltee miti qalamni isaanii dhugaa yoo barreesse isaan qaanfachiisa dhagaamee waan jedhan jettu lolaan dhufe islaamummaan ummanni itti amanee dirqama seefiidhaan carama waraanni itti ergamaa lafarra dhiitamaa keessaan ajaa'ibuma kitaaba qindeessutti inni qabdogummaa meera badhimee waan si gaafadhaa warra akkasuma jettu gaafa dura Muhammad islaamaa barsiisuu eegalu Abaabakrii fi Khadiija tumanii Bilaalii fi Aliyyii seebifaan akkasuma hiyyeessaa gaggabroonni islaamatti harka kennee Sumayyaa Ammaar Yaasiriin faan mi'aan islaamummaatti dhagahame mirga keenya daanii itti amannaan eebuu fi tijjii meeqaatti darbame lakkaawee hin fituu warroota gaafas wareegame maaliif Muhammaditti amantan jechuudhaan akka seebifaan ibiddaan gubame Bilaal faan hidhamee garafame Weessan qofaan nabi Muhammad biyyisaa dhaloota irraa ari'ame lakkaawee hin fituu seenaa laaladhume meera badhume waan si gaafadhaa warri Muhammad biyyisaa irraa ari'eessuun musliima kaafiraadha biyya raana maari'uu dimokiraasii jedhama kanaaf baaftanii dimokiraasiin keessan hankanuma miskiinaa malee reebuun isinitti mul'atu tasuma
Islaamaan jihadaan dhufe jettanii odeessitu. Eenyu dura dhaqee weeraree ragaan hodheessitu dura kee weerara ofitti dhaqee eenyudha maaliif dhoositu. Makkarraa Madiinatti baqachuu isaa hoo maaliif dhoositanii ukkaamsitu. Makkarraa Madiinatti baqachuu isaa hoo maaliif dhoositanii ukkaamsitu. Baga weeraree yoo weerara ta'e isaan sitti dhufee bakka jiru kee inni maal godhee ofirraa deebisuunis weerara ta'e lolli Badrii isatti ta'e Makka Madiinaa jarriitti hin deemnee makkarraa bahee lafarraa duguuguuf waraanni kuffaaraa kuma takka ta'e bakka Muhammad jiru yoo gahe ofirraa deebisuunis dirqamatti ta'e ofirraa deebisee abbaa mirgaa ta'e roorroo ofirraa deebisuutu badii ta'e dhugaa dubbachuun maaliif sitti hadhaa ta'e. Kana jechuun guyyaa maalii hubattanii Islaamaan nama miidhanu jiranii kanaaf xiqqoo tuttuqee haa hubatanii jechaaf hin jee malee silaas wee fudhatanii Yahudaan duraanuu Yahudaadhaa itti mi'aamaa histee fi qidimni kanaaf afaan miifatuu seenaa xoreessanii jechaaf hin jee malee silaas wee fudhatanii osoo nuti seenaan beennu ta'e nu jallisuuf ka'anii propagaandaa kijibaa addunyaa affeeranii. Nabiyyi keenya maqaa xureessu yaadanii musliimoonni guddaa dhiisii xiqqaanuus irraa qoraa ol ka'anii eessaa galma gahaa yaanni isaanii haa ifaa jennu tola dhamahanii osoo jarri dhama'uu baay'inni musliimotaa biliyoona tokko gahanii kana barreessuun kiyyaa maaliif akka ta'e beektu seenaa dillisanii nama badan fakkeessu kanaaf haa barannu seenaa rasuulaa sammuu keenya keessa nuuf haateessu xumurarra gahee dhiifamaa waliinii xugungora kiyyaas dhiifamaa gootanii xugungorri silaa hin hafuu karam hundaanii assalaamu alaikum salaamtaa rahmaanii.